Maqaan koo Zannabee Takleen jedhama. Kan jiraadhu magaalaa Gimbiidha. Hojii dhuunfaa irratti bobba'ee jira. Hojiin koos hojii kophee irratti bobba'aa. Inni guddaan kophee yoo ta'eyyuu hojiin jalatti hojjedhu baay'ee jiru. Fakkeenyaaf boorsaan hojjedhaa, qulfii kana nan bocaa, wanneen akkas akkasiiti. Ani nama qaama miidhamaadha. Yoon qaama miidhamaa ta'eyyuu ani nama kamiyyuu walitti akkan jiraadhu sammuu koo amansiiseen jira. Qaamni koo bakkeetti sababa mul'atuuf namoonni qaama miidhamaa ta'uu koo beeku malee sammuun koo garuu nagaa akka ta'e hin beekan. Kan jiru hojjetee jiraachuu danda'u sammuudha malee harka yookaan miila miti. Namoonni baay'een tokko tokko yoo agarteetta ta'e namni ciraama harka hin qabne, ciraama miila hin qabne yeroo hojii addaa hojjetee addunyaa kanatti beekamtii guddaa argatu jira. Namni qaama guutuun garuu karaa kanarra taa'ee yeroo harka namaa ilaalu jira. Kun sammuu isaa sababa miidhamaa ta'edha. Namni qaama miidhamuun sammuu miidhamuu miti jechuudha. Namni sammuu miidhame immoo hunda isaa miidhamaadha. Fira bukkeetti miidhamaadha, orma bukkeetti miidhamaadha, biyya mootummaa bukkeettis miidhamaadha. Namni sammuu miidhamaadha. Namni hojjetee ofiisaas saba isaafis amma bakka amma sa'aatiitti na ilaalaa jirtu kuni nama qaama miidhamaaf kophee miila isaatii hojjechaa jira. Nama kophee kana hojjechaa jiru miilli isaa tokko miidhamaadha. Har'a garuu ani ofii garuu darbee nama kan biraa tajaajilaa jira jechaadha. Namoonni karaa irra ta'anis akkuma kana otuu hojii keessa galanii of sammuu isaanii amansiisanii sammuu isaanii garuu hojiitti jijjiiran bu'aadha. Namoonni baay'een nama jaatee amma sadarkaa kolleejjiitti sadarkaa yuunivarsiitiitti heddumanii maatii isaanii irratti yeroo isaan ba'aa jiru. Inni kunis carraa barnootaa tokkitti barataniini ishee waan inni hojjetee jiraadha jechuun of amansiisuudhaan hojii kan biraa uummachuu dadhabuudhaan maatii irratti ba'aa ta'anii akka jiraatanii nuti nagarraa isinis nagartuu mootummaan isin beekaa jechaadha. Kun amma nama barate tun ta'in barumsatu isa barate malee inni barumsa hin baranne jechaadha. Maaliif barnoonni gaafa barattanii gosa baay'ee jirama. Gosa barattu sana irratti bukkeetti waa bocuu qabdati. Sanumaan iddoo tokko ga'uu duwwaa fakkeenyaaf dooktarii yoo fudhatte amma hodhuus danda'a, qoricha jiraachuu danda'a. Garuu qorichas bukkeetti yoo oomishuu danda'e ogeessi kun maal ta'e jechaadha. Ogummaa dabalataa qaba jechaadha. Kanaaf ogummaa dabalataa argachuu qaba namni tokko barachuun waan bu'aa miti. Barumsa bukkeetti ogummaa dabalataa argachuu qaba. Yoos maatiirraa adda ba'ee of danda'a jechaadha. Kanaaf immoo maatiin jajjabina laachuuf guyyaa bulee ga'ee uffata bituu yookaan kophee bituu fi yoo ta'in nyaata inni nyaatu gargaaruu duwwaatu ta'e akkaataatti nyaata sana argatu illee uummachuu akka inni qabu gorsuu leenjii kan biraa akka inni argatu gochuudha malee. Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii ganda duwwaa lamaa keessatti kan argamu qaama miidhamaa Zannabee Taklee kan jedhamu waa guddaan irraa baratamuu danda'a jechuudha. Namni kun qaama miidhamaadha. Miila tokkoon kan inni hojii kana hojjetu. Ka'umsi nama kanaa kasala gurguruu irraati jechuudha. Kan inni ka'e kasala gurguraa waan akka kibiriitii kana gurguraa waan adda addaa kanarraa kaaseetu jiruu jireenya isaa jijjiirrachuudhaaf yoon qaama miidhames sammuun koo miidhamaa miti kan jedhu ilaalcha akkasii qabatee jechuudha kan inni ka'e. Kanarraa kaasee yeroo sanaa kopheen hin xaraga ture jechuudha. Amma sadarkaa kanarraa kaasee yeroo ammaa kana kan inni irra jiru of danda'ee yoo xiqqate maatii 4-5 kan jiraachisaa jirudha. Hojii ogummaa adda addaati kan inni qabu. Waa tokko lama duwwaadha jedhee kaasuu hin danda'u. Kophee ni hojjeta. Kopheen akkaataa lakkoofsa namaatiin kanneen miilli isaanii dhibee garaagaraatiif saaxilame akkaataa lakkoofsa isaaf ta'uu danda'utti kan inni qopheessu. Karaa biraa boorsaa ni hojjeta. Kanarraa waan guddaatu baratama jechuudha. Kana bira darbee yeroo ilaallu hojiin isaa kun
Dhugaa dubbachuuf namni fayyaa qabu karaarra taa'ee jechuudha hojiiwwan adda addaa fi hojjechuu irra jedhee caatii qaamuudhaan daandii irra ooluudhaan ba'aa maatii isaatti taa'aa kan jiru dargaggoonni keenya baay'een illee irraa baratu jedheetii kan hin abdadhu. Ofii isaa jijjiiruu bira darbee maatii isaa jijjiire. Kana bira darbee immoo godina keenya keessatti illee bara 2015 akka Oromiyaatti sadaffaa bahuudhaan nama beekamtii guddaa argatee hojii fakkeenyummaa qabu gaarii hojjetaadha kan inni jiru.